Of jijjiiruu barbaadda. Egaa kallattiilee amma jirtu yookaan hojii sirrii amma hojjechaati jirtu yookaan hojii sirrii hojjechaa hin jirtu ta'a. Egaa of jijjiiruuf bu'uurarraa yaada qabda yoo ta'e of jijjiiruuf kallattiilee bu'uuraa 10 har'a qaban ilaallu ta'a. Isaanis kan armaan gadiitii. Jalqaba irratti viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu jalqabuun hin dagatinaa. Yeroo gaarii of jijjiiruuf kallattiilee bu'uuraa 10. Ati nama guddachuuf of qopheessuu jaallatudha? Kallattii kamiin of jijjiiruuf kallattii barbaadaa jirtaa laata? Yeroo kamiyyuu kallattiin ittiin jireenya keenya jijjiiruu dandeenyu maal inni jira? Dandeettii nama keessa jiru daangeffamaa miti. Kanaafuu dhuma milkaa'insaa irra gaheera kan jedhu hin jiru. Tuqaan milkaa'insaa isa dhumaa hin jiru. Yoomuu of xiinxaluu nuti nama gaarii gahuudhaaf kallattiin milkaa'insaa kennamu itti fufiinsaan of jijjiiruuf akka ta'uu fi yeroo hundumaa tarkaanfiin guddaan irratti dammaquu qabnu akka jirudha. Tarkaanfileen milkaa'insaa tokko tokko karaa salphaadhaan kan adeemsisu yoo ta'u, kan deeggarsa barbaachisus jiru. Egaa tarkaanfiiwwan kurnan keessaa kan waan ilaallu tokko jennee kan jalqabu ganama yeroo hundumaayyuu ganama obboroodhaan hirriba ka'e wake up early isa jedhamu jechuudha. Obboroon ka'uudhaan bu'aa hojii fi of jijjiiruu irratti gahee olaanaa qaba. Ganamaan yoo kaatu yeroo gahaa itti of qopheessitu namoota kan biroo caalaa yeroo itti of tasgabbeessitu argatta. Egaa inni kun immoo sammuun kee kaka'umsa qabaatee hojii gaarii akka hojjettu si gargaara. Itti aansee akka ganama hirriba kaate booda lammaffaa irratti sochii qaamaaf jabeenyaa torbanii yookaan weekly exercise qindaa'insaa fi bareedina akkasuma fayyina qaama keef sochii qaamaa murteessaa dalagi. Egaa inni kunis isa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akkuma qaamni keenya dalagu akkuma qaamni keenya sochii qaamaa dalagu firiidamiin sammuu keenyaa akkasuma immoo dandeettiin nuti hojiidhaaf qabnu dabalaa waan deemuuf kitaaba jireenyaa kee eegali. Kana jechuun yeroo hundumaayyuu kaayyoo kee isa eegaleef qabdu barreeffadhu lafa kaa'i. Kitaabni jireenyaa of keessaa akkaataa jiruuf jireenya kee itti jiraattu qaba. Fuula tokkoon isaa irratti of qopheessuun kaayyoo kee bu'aa argattuu fi galma geessu isaan madaalatti deemta. Egaa isa kanaan eessa jalqabdee eessa gahaa akka jirtu kan sitti agarsiisu waan ta'eef. Inni afuraffaan yeroo hundumaa dubbisi. Egaa maddi ogummaa jireenya kitaaba dubbisuun ni argama. Akkuma baay'ina kitaabaa dubbistuu ogummaa horattus caalmatti dabalaa deema. Guyyaa hundumaa kitaaba yommuu dubbistu sammuun kee beekumsa soorata. Egaa kitaaba dubbisuu biratti wanti dagachuu hin qabne akkasumaan asoosama gatiin baasne irratti yeroo keenya dabarsuu sun ta'in kitaabota of jijjiiruuf yookaan kallattii itti guddachuuf ani barbaadu irratti na dagaagsuu danda'an mara filadhee dubbisuun gahee kooti. Egaa kitaaba dubbisaa yeroo dubbistanis filadhaa dubbisaan dhaamsa keenya. Afaan haaraa baradhu. Egaa afaan dabalataa baruun dandeettii fi beekumsa dabalataa akka argattu si gargaara. Fakkeenyaaf namni tokko Ingiliffa beeka yoo ta'e Google seenee kan waan barbaade argachuu danda'a. Yuutuubii irraas viidiyoo hedduu ilaalee kallattii jireenya isaa ittiin guddatu yookaan muuxannoo namoota guddatanii muuxannoo namoota biliyeeneraa dhageeffachuun of jijjiiruu gara kallattii isaaniitti guddisuu danda'a. Egaa afaan haaraa barachuun sammuu banamaan afaaniif aadaa kanneen biroo barachuun muuxannoo jireenyaa siif gabbisa. Shanaffaa irratti fedhii haaraaf of keessatti uumu. Egaa fedhii haaraa of keessatti gidee uumtu waan haaraa yeroo hawwitu wantoota namoonni naannoo keessatti raawwataniin ala baatee yeroo hawwitu fedhii kee cinaatti fedha kanneen biroo fakkeenyaaf jabeenya qaamaa walaloo barreessuu barachuun yommuu hojii xumurtu shaakaluun dandeettii kee alaan keessan akka guddifattu si gargaara. Egaa inni kun immoo nama cimaa abdii qabuu fi galma qabu si taasisa. Inni itti aanu ja'affaa irratti barnoota haaraa fudhachuu barnoota karaa ittiin beekumsa haaraa argatanii fi dandeettii ittiin of jijjiiranidha. Kanaaf barnoota haaraa yeroo hundumaayyuu fudhachuun sirraa eegama. Maaliif akkuma samuuna kallattii yuutuubii kana waliin ilaallee
self education fi informal education jennee akkuma ilaalle mana barumsaatti kan baranne kallattii tokko kan qophaa'e yoo ta'u inni sana hunda baay'ee kan deemsisuu hin dandeenyedha. Of barsiisuun garuu barnoota haaraa ofii keenya fudhachuun kallattiilee seminaara adda addaatiin yookaan kallattiilee yuutuubiitiin onlaayin lerningiidhaan ta'uu danda'a. Haa ta'u walumaa galatti kallattii danda'ame kan barnoota haaraa fudhachuun gara galma dabalataatti akka guddattuuf kan si gargaarudha. Inni 8ffaa irratti kutaa dammaqiinsaa uume. Egaa naannoo ati jirtu kaka'umsa waan haaraa uumuuf ati qabdu cimsuuf gahee qaba. Kan jirtu naannoo dammaqiinsa si gargaaru yoo ta'e yeroo hundumaa keessa kee haaresita. Kutaan mana kee keessa jiru duwwaa akkasumas toora kan hin qabne yoo ta'e kutaa dammaqiinsaa gochuuf wantoota si dammaqsan yookaan wantoota dammaqina sammuu kee fiduuf si gargaaran jechoota haaraa barreessuun yookiin fakkii kaasuun itti maxxansi. Inni itti aanu 9ffaan sodaa kee mo'adhu. Dandeettii dubbii irratti sagalee dhageessifachuu irratti sodaa qabda taanaan sodaa kee sadarkaa jijjiiramaa tokko irraa akka turtu fi of jijjiiruu irraa si dhorka. Naannoo itti sodaa kee mo'achuu dandeessu uumu irratti hojjedhu. Egaa carraawwan yookaan opportunitiiwwan adda addaa sababa sodaa keetiin seera darbuu danda'an hedduutu jira. Kanaaf sodaa qabda taanaan isa injifachuuf irratti hojjedhu. Si malee namni si'iif bakka bu'u waan hin jirreef. Inni dhumaa sadarkaa kee ol guddisi yookaan hojii kee irratti muuxannoo fudhachuun isa caalutti ol guddifachuudhaaf yeroo hundumaayyuu gara sadarkaa itti aanutti leeviliiwwan amma jirtu irra of ilaaltee fakkeenyaaf namni tokko gama guddaa bahuudhaaf isteeppii jalqabaa tokko jedhee akkuma eegalu yookaan namni masalaala koru tokko jedhee aguma fiixee isaa irratti tokkoon suuta ol bahaa deemu. Atis sadarkaa kee ol guddisuuf akkuma nama masalaala yookaan ejjennoo irra bahutti tokko jedhi suuta guddisaa deemu. Inni kun immoo jireenya kee yookaan egeree kee boruu galma yaadda biraa akka geessuuf kan si gargaarudha. Har'umaan baddaa caafii sana baasi hin jedhin suutaan adeemsa keessa gadi. Akkasuma immoo adeemsa kee keessatti of madaalaa deemi. Waan hojjechuu barbaadduuf yaadannoo ifa ta'e barreeffadhu. Isaanis galma barbaaddu sana bira akka geessu beekamaadha. Egaa haga dhumaatti waan nu wajjin taataniif sin jaalladha. YouTube kana subscribe gochuun dagatinaa. An ilma keessanii yeroo hundumaa obboleessa keessanii YouTube kana subscribe gochuun nu faana dhaabachuun dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.